جت وقال ما قوتو أو بنا أكيريا ربي كيا كيسن وصو فيديو يبغى ورا بينو سو صورة تكن كين وقال ما نما دبر سياري ندبره تيك توك ردفو وصون تيني إلين لو ميسان ناكينا نيوان وكرشي شاني إنسان ناكينا ولي غورده أصلي إن كيسان أباس جدني أنني بيافاز مبتشوبي مالين ندبره لين دفني يعني أما دينغدا أصلي أكاونتي كي يتكنه كودي كي يتكنه بارسوردي كي يكتيك توك يتكنه أكو ما نفايدا متي jala gassene birri kuma takana base na erge birri ni na erge sani mana kana firra kafade birri ni na erge sani afaza fi anan tikota kabita de jechuda ani sada kuma san barbada na sira tawo jira lamma fammo ani mana ona ke samiti bakam fade silante yu nan dabbarwa وقال ما قوتو يوسو سورة كيريا كي يتنكين فيديو كيريا كي يتي ورابين وقال ما من عربا كيسة توري يعني يقل مون كنا رهافي واني انا سرر رفي فولا نما درو تاوفي انكما مالك تك ناكنني اصلي دان كيسة ناباس جديني اني بيين ما دبرسي اني دمو اسيفو دده واتا كنت اتقو قدر امو بس نمي ركو كي ينبين ليبين TikTok kana buanin tain jada an rakko kiyana beka wanna sirataw namni si arab sumale libin dufini male wa takrakko na mambe to lamma fa akuma tijette na dabbara jamilati ya namni bira da kunjiru ollan qabu asitti jolen dubarti ka jirtulle ilmo qabdu wan tatef dalaga de mata yomiya de matani yokin ammo bakka way istara nama bira daqani bakkuma argan de mani de be anisan ilmo warka qaban an ilmo kana wajjina mo esan de meta zanane me do fami rabbi sodada ani sanuma fi libi banate sene ummata wajjini hasa tabacha wan sana kenanis fuda ila keriya me takka wata kitti aga bekurra namni mochayon jamila jaram tutun illen diotana mana kiyana bira dufi mo man sinjetti wansiya garuyu ati ماما أنا منك يسفو لك جد بيجالا جروان ela wani be ku kam diro ela bainan jamila amana ni ba yeno do simbe na sajra jamila ni nama biya jiru nama biya kesa jiru isini wa hada kam jesa fi jiru sida account le namni biya kesa ti makana malamati wal qabsise bante fi sida gaya guddaa katabataa jiru jamila isin gara biyyaa yoo dhufte gara maafiitti fudhattee mucoo tana bira dhaabbatuuf akkasitti malee biyya isin jirtu keessan jirtu akkasitti beekuu qabdanii abbaan rabbi laaffiseef hanguma isin argitee gara biyyaa sanuu deemtu warra suudii keessa jirtan namni kanuu itti jirtan jarana namni ilmoo qabdan ni beeytan ilmoo waan isin gootu hunduu ni beeyna ilmoo qabna yeroo isin hin kennitu akka nama guddaa obsuu hin dandeettu biyya keessa jiraattee ollaa bira dhaytee ollaa ittiin kadhattu mucoon tun jechuudha. Jarana wallaahi namni mucoo tanaan ol baatanii waa jettan wallaahi takka takka rabbi jazaa isinii kafala. Mucoo tanarraa taa'a maa gara fuula miidiyaatitti dhufti maali ka jettan haa duutee fuula keessan jalaa dhokattuu barbaaddanii jiran ilmi namaa ni dogongora. Dogongorte bineensa miti ilma nama dhalte dhakaan dhalle nama dhalte. وان سين درجة ربي سي قافتا جرنا وان ربي كيسان قلناتي وان سلا نموما وان نموما دبدا اسن الليف ربي جزاء اسني حسابا ربي جزاء اسني حسابو براد عبدا جرنا صدقان ارجن سي غوتن اسنو ما في برفول ربي درات اسنو ما فيت ارجي وان غرغرتن سيتنيمي نمني قرشي تكت صدقاتي مجوتنا ساعتي سير ركتركو جبا كنا كيس جرتو والله سيف بويا قيامة وان قدر قاعد سبويا سني سنيتات كم مو مجوتنا لباتي رب سدله والله برو أربعة كنا ربي قتيس إلا دري زيتنا ربي الرافورة دي سرقة جابونا كراكو ننجرو قاف فول ربي دور أبطو مجوتنا يوكي فول ميديا كرتر أرجع أرب سيدا guyyaa lama yookaan guyyaa sadii hin booda fuula miidiyaa kanaa yookiin siddeema bakka itti argitee ooyifii gaafattuu hin qabdu gargaaruu dadhabdan afaan keessan irraa qabaddaa miira keessan galchinaa isii jireenyi isii mararee galgalaa ganama asirratti jettee boottu. Bilis ala giftii kennina isii kenna giftii nama nu biraan kennina rabbi sodaadhaan. Suwaatii kennan eegi namoonni giftii kennan nu kennina bilis nun barbaadnu mucattii daa'ima qabdu sana kenna rabbi sodaadhaa Oromoo rabbi sodaadhaa. isii kenna wallahi gumachaa jiran
ورمو ركبت تكرتها ربي صدانا ولنت لالا ولنت تعلمنا ركو كيسا ولنباب جفتي انا ما اسقباتها وشنجي تكتك نما توكو اللي تكن كنينا نما سر جرو والله يسيكنا يسيكنا الموت لما تفول كيسان درا تاج نمني فول لما درا تاونو سالبين نما تانسا إذا بجون توني جالت تفول كيسان درا تاني هلا ركعت فول كيسان درا تاني ركني أرى يوكي دلقت تاني هلا فكيني فردا سيلا كيساتو الأنبياء عربا جرتن الأنبياء عربا جرتن وان ده كله دهنگت تقولي لما أنتور حدا مرة تتيرجتني من أين ما كان بيتتك كيسابات الدنيا نجازوما غنتور الدنيا إجارة ده إتقال جتة يادا ترتمي هذا ما بكوشنا وان قلا ترانا بيتني مي الدنيا نجازوما تسر أبي كم سنة تسر تصدق تبور آخرة سفيدا وفين تورينا وفين قدسنا وفين قدسور ربي برات لنا ما برات لنا كبجانا ما هنكبدو أبا ربي تريس غرغاري كذا أبدمو يا أبولي يرتيه هين أرب سنا هلولي ناني ججبه سايودان ديتا ياسين ياسين سنغاجرا أما جيتشيتك كبيتا أون الراوانا بوك إفتبيتا ياسين warri asirraa guutuun amma isiin amma gorsa hin barbaachisu walumaa galatti mucoon tuni waa baay'ee taatee jirti gorsa takka isiin feesisu mucoon tuni baatii caalte akka yoo dogoggoruu baadhe ergaan rakkoon tuni isii mudatte jechuudha warri feemasoota kaasilaa gargaara jedhanii itti geessanillee namni keessa ofiitiin gargaaru silaa sagalee mataa ofiidha uummanni ni gargaara ammoo kana ajaa'ibee nama dinku jechuudha yeroo waa gargaarsaa tokkoffaan shamarran biyya arabaati ijoollee biyya arabaati ijoollee biyya arabaa keessattuu saawudiidha saawudii makana keessattiyyuu ay keessa jiraanillee amma durallee 200 ergeefii jira beektaa yoo mucaan sawwaaqaa tokko jiraate mallaqa sii fida nama harkatti sii kenne jedheen tokko jiraate ammallee waan aananii kaffaasan bitattu nin kennaafiitti kaa irraan muranne tokko yoo jiraate jechuun duraanni geessaaf jee amma mucoo tana gorsi takkan barbaachisu mucoon tasa beessammuun cinqamteeti malee waan isii gorsan takkan barbaachisu osoo nuti akkasi kadhannu amma namichi leecoo baatii tokko amma kasila ambaasaaddara asii ture nama hedduu meeqa asirraa galchaa ture bilaashitti jechuu gargaaree asirraa kalee jijjiirame osoo inni akkatti namni marti ba'u jechuu ol seenee martuu akkana hin ta'in akkas hin ta'in jedhee isii gorsuu malee shamarran nummaan saa'udii keessa jirtu eessa jirtime bakka na argaatti if cirtee osoo heemasiin tokko waa gargaaraa jedheen argaafa mallaqa gannayittee kennitu akka taatee lafeetii akkasii nuti akkana jettee haga isii boochu eessuma jirti shamarran nummaan saa'udii keessa jirtu qoftiin galchuu dandeetti mucoota namni keenya bakka na argaatti malee waa kennachuu rabbii jedhee waa kennachuun jaalatu wallaahi garaan na gubate way taasisi kanaaf jecha keeriyaa gurbaa amma dura mallaqa nama harkatti natti kenne sii fidaa siin jedhe san rakkoosiisaa naa kenni naa ergi maa booya maa hamee booy niiti booya mucaalleen amaleenyaa lakkoofsa isaa naa ergi jedhi mucaasan fagootti jirtu yaa'u yaa fixeewwannoo hojjetachaa qabbaneessi yaa abboo mucaan isiillee azaabu nama kaaya beeyta argeeba والله وبلسكي يا ربي انت تشاسي فادي بيسو وانا تدرا كنت ربنا ملي دچاسي هادي بيسو بلسكي اما اللي دي بيتي وارغاف جتي كان كانوا بربان ogeetti sinaan galchi maama ogeetti galchi garan nama gubata beeyta Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. amma shamarran tun ajaa'ibe abboo yaasin ani shamarran saa'udii tana keessa jirtu waan yaasin ogeetti galchiin nama makiinaa bitaa jirti nama birriin makiinaa nama bitan ta shamarran biyya araba biyya saa'udii tan laakiin asirratti gorsuu malee isii maal gorsan barbaachisu yoo tana gargaarsa ka isii barbaachisu bees اكس كونو كالا دوغان namni takka gorsaaf hin argatina riyaala takka irraa haga dandeettaniin waan dandeettan godhaa heeriyaa gurbaa anam mallaqa siin geessan lakkoofsisaa yoo qabaatte naa kenni waan anani fafaasaan bitattu ammatti sii kenna riyaa jiraan maal jettan
Khairii ada keessa gurbaa kudha Wayyi sitti. nan dhagaa. Gurbaa waan mushawwara illee hin muradhu. Anan mallaqa mana sii geessa jee tokko hin jiru amma dura gaafa baallama gargaarsaa sii qaban. Maqaa isaatiin dagal. Wallahi qeerroo adiiroo qeerroo moo? Isaan si'ee anachi tiktok isaa sarchi godhe illee ni qaba. Yaani Lakkoofsa weesaappi siinee- keessaa dhufeetuma na dubbisee weesaappi na dubbisee weesaappi na dubbisee jiran kijibu weesaappi na dubbisee san booda hin bade kalaas hin agarre walla. Mungkin itu Ankara malu TikTok dia ini tak- Amma dhaqee Ayyee lakkoofsa WhatsApp isaa saniin kan inni siin dubbise sani share godhiif isaa. lakki maayilee koo ka amma sun dabree jira. Amma namni biraa namni sii fuudhu hin jiru isa biraa maama. Namni si bira kaluu jiru. Namni na bira kaluu jiru micoon ani mana irraa kireeffadhe tuni nama hin beekti isiin hin beekti. Ammallee san waaqa Amma isaanii mana tokko jirti jirti, ilaali isaan mee ittiin ganama gadi ba'a. subiidha eessayyuu hin deemtu. Ni jirti ni rafte malee ni jirti Jamiilaa tiyya ni rafte malee ni Bakka jirti. maama. Ni raftee moo? Narra Amma Ammoo fayyadu. baay'ina dubbisiini ergaa keessaan si inni waa si dubbisa. erguu barbaada. Akkasi An gabaabsu. keessaan si dubbisa jedhi mooqaan ergaa fi sawwaaqa dhufee fuudhu. Kalaas akkas godhi nam takka gorsa irraa dhaabaa waan dandeettan qofa godhaafi. Waan akkanaati ka barbaachisu. Yaase amma nama kenna maaliif akkasitti meeqoo isanillee dhiisi jedheen seetan ijoollee mee nan taazabina. Namni kenna mooraaliidhaan gizee sanitti anuu sii fida anuu akkasii godha anuu maalii jedha. Amma isiin sanuu yaadattu beeytani amma namni sunuu hin jiru ta'a. Namuma isitti kaluu jiru haala bijeessu wayyaa Weesaappi na jedheeti. dubbise. Akkasi wayyuuree jaran. Na dubbise qeerroon san weesaappi na dubbise achumaan bakka mungkin shabakaan qabu mungkin biitii ta'uun oolu taate hin beeku takkitti na dubbisee jira laa kijibu garuu san booda na garre walla. San booda na Ayyee garre waan galatooma. ta'e hin beeku. Ani iyyuu sagalee Garuu kaa'e. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama warri na durallee jirtan xiqqoo waluma jireetu hin bahuu barbaade. Keeriyaa gargaarsi yoo kana si gargaaree irratti ani Bilaali Nan beeka barsi beekee. warroota waliin deemne keessaa nama sadiin keessaa diitta wajjin wal quba qabaa garuu hanga siyaasi walitti hidhata goonee maa irra akka jira hagamtu gale akkam akka ta'e hin beeku. Waan beektu mee ooluu naa deebisii naasofnaa obboleeyyan tiyya waa tokko isin jechuu barbaadu jirtan abboota kiyya irra guddaan nama nuuriiti. Waan itti ta'e kun xiqqaa fi guddaan jedhu hunda wal fakkeessa. Haa ta'uti dhiifama isiniin jecha gargaarsa micoo kanarratti yeroo baay'ee maaliif akka ta'e hin beeku galmaan ga'u anumarraa buqabe. Nuti asirratti dhufnee gargaarreeti lafarratti immoo hin cal'ifame. Maaliif akka ta'e immoo naan galle. Dhugaa anatti illee shakkina uume maaliif akka ta'e anaaf ifaa miti jechuudha. Kanaaf ilmi namaa ta'e rakkoon kan nama hin qunnamne hin jiru. Kana akkuma isin jetta warra deddeebi'ame gorsi faayidaa hin qabu. Har'a maali siif akka goonu maaliif akka gargaaru beekuu qabdan isinis har'an akka gaarii jiraattu malee borummoo waan isin qunnamuuf waan taateen hin beektan. Kanaaf gargaarsi kunillee yeroo baay'ee maaliif akka ta'e naan galu galmaan ga'u kanaaf waan dandeettanii bira dhaabbadha. Rakkatteeti isilleen kana seera fuula fuuldura keenya teessee kan akkana taatu itti toleetii miti. Kanuma isiniin jedhan na warfolchaa dhiifama isiniin jedha warra dura jirtanis Keeriyaa mee na dubbisii dhimma sanis waan addaan baafadhu. Wanti asii wanni maalinni wanta asii ani sitti himuu danda'a. Asumaan xiqqoon jedhee anaaf Jamiila illee tokkuma wanni isin jetti Jamiilaan dhugaadha. Bilaan keenya asumaan illee sitti himuu hin danda'a baaba. Asumaanis sitti himuu hin danda'a. Asumaan sitti himanii Bilaali. Ayima nomaaratti hin qabu. Gaafachuu barbaadde akkaawuntiin banamee jira Jamiilaan akkaawuntii bantee fi jirti. Hin beeka. Akkaawuntii irratti waan Akkaawuntiin beekasitti deeggadda namaaf kennaa ture. Namaaf asitti isaatu na gargaaraa ture dhiyoo sana michoo haadha siinqee jamtu takka isa na gargaaraa turane. Gaafa sanii badri namni maal naan jedhe beektaa akkanatti mana kee kanatti namni hedduu si gargaaru hin jiru maqaa ofitti hin fuudhinii dhiisii namni boru gargaaramte jedhaa si dagataa. Kanaafuu mana keetirratti akkanatti guurrattu kana dhiisi asliin faan yookiin mubaarak yookiin maakiin
sa'aatii tokko gizee siif kennanii ummata siif waamanii achitti nama 3,500 laalaa nama 6,000 laalaa nama 6,500 san keessa nama 500 yoo si qarqaare yookiin 100 yoo si qarqaare waan bareedaadha. Asirra dhiisii naan jedhanii tan ofirraa dhiise Bilaal keenya achumaan haadha siinqee saniinillee akkana jedhamee jira. Atillee hin rakkatini anillee kalaas amma akkanuma ijoollee wajjin tattabadhe ilillee mabsaan naa kennaffaa fuffudhadhe akkasitti kalaas giiftuma faana marraa fuffudhadhe isin wajjin taphadhee bu'a. Waan qarqaarsaa dhiisi kalaas mana asliifaa goonaa jedheen ammallee asliifaadhaan keessaan itti dhaqee aslii maana dagattanii anuma galchaa malee anu birrii biraa tirfiin barbaadu waanuma ittiin galuu fi gizee itti galee torbaanuma takka hanqa hojii eegaladhu bishaaniin bibbitadhu bichaan qarqaaraan jedhe ishii guyyaa itti sii goonaa naan jedhe guyyuma itti sii goona jedha nagarre saniin booda asliillee jechuudha achumaan kalaas akkas ta'ee siin jedha Bilaal kee. Akkas ta'e akkaawuntii irraa immoo diitallee gaafadhee jira birrii 28 Itoophiyaa seeninaan jedhe birrii 28 ka Itoophiyaa birrii akka Suuditti mungkin 800 900 jechuudha. Saniin booda eegaan liibii kiyya akkana banee ijoollee shamarranii ta'e dhiira ta'e waan qabdan na gargaara ijoollee shurxaan hammaattee jirti hanquma ittiin galu bichaa naa guutuu didee jedheeni asirra ol ba'ee iyyuu eegalee 50 Itoophiyaa naa guutanii jiran. 50 Itoophiyaan guuramee naan jedhe diittaan ussee jechuudha akkaawuntiin bira jiru ani hanqanuma bichaan beeka bakka waan biraan beeku walla. Ayyee Akkasi Bilaal kee. ani kun agartee si ajaa'iban maatii dhimma si ilaallatu miti warroota san keessan dhabee anillee asirratti ol baasee dubbachuuf ta'e yoo as jala jiraattanis koottaa warri guyyaa isaa waadaa galtan waraqaa harkaa qabus dhimma tokko dhuftanii yoo dubbatu namni anummarraa ta'e egaa waadaa galee waan waadaa galee galmaan ga'uu qaba. Hagamtu galee hagamtu hanqatee waan nan beeku hin jiru akka nama tokkotti. Sanii gaafii nattee yoo dhagaanis callisees obses eeggadhees dhabee jennaan dubbadhe kanaaf gargaarsan jedhamu kun mindaa wanti ija tokko kafeyaa manaa ija tokko kuma kafala jettee miti kun gargaarsaa kun kennaa nama tokko jedhama malee gargaarsa miti. Warri guyyaa isaa waadaa galtan ana wajjiinuu dabalatee ka waraqaa qabdanis